Lina mata sana acim kamu. Lina mata. Lina mata tu ya. Lina boy wajib. Lina. Assalamualaikum. Surprise. Fajuma gabdi. मैं अभी दिमाग अलग किसी ऐसा फिर देखा ना थी Lina isana में नगर करे जाता लिखा मैं लीना भी दिखती है Angkara pindah dia angkat Lina. isi mana gamadun मैं दिखती है ला लेना दिस दुगा ना तो दुगा थी मैं दिखती है लपुन कैसे जिरती naga kabdir rafta mana citu dubatte والله wallahi dubatte इसी लगे शुगर ते hayya amma wo qabif kayyo fata amma wo qabda ye Lina kamu orang tak kaya मुबारक हो mubarak hinga riman kana yu shawade isa nagar kan kontu tabo isa isa फिर दे रुकते नहीं कैसा नहीं वो जुआमे तो नगर रुचु Lina Nani? kefal kasite ma Nani kayak Muja kunja chura nama garte mi shawade isi sana nafide dawato de kenya dufne jira kono sara Lina jira nulle kono ati mashallah Jalli saate argatte har medaan kichu tana kamiti hada jala bude de man kiyan jelis la tana bude ni kalas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu dawatu kenya bagi jiratan isini jecha lagani ki kalon ne rakai bakku jirtaniti isna ra ko sinin jira kuno akuma garta kapson ki yakuma tifu fe jira malafi sammun de mu jira jechuudha namma jalaafe jira siri isaanille siriin isaanii qilee asen to siri isaanii qilee seensisu jira nammalle akuma garta abdallah kuno boolla qonnee fi deemiti haliiba biti fidii fi jedheen jechuudha innillee maallaqa itti kenne amma mootu no yeroo abdallaan asitti dhufutti mucattiin hin jirtu mucaan hin jiru oma inni ta'u mootu kama wajjin laallutaa jechuudha daawwattoota keenya amma nummoo garam deemaa jirra Liina bira dhaynaa yaa rabbii kiyya ka akkaatama Liinaan itti gammad ka uf ajjeessa jettu amma wanti fardiin daa'ima tana aadira koon qabu mubaarak illee nan abbaas nama biraallee bitadhe jiraan nama aasiyaa jechuudha ka isin hin beekne jira na bira hundaa bare jechuudha nama isii jala dalagu kunillee hin jira haa galatoomu ati rabbirraayyuu ajirii argatta sii galeme maal jetti daa'imti hin beelute abboodii kalaas amma dabneetiniin haadha bira geessina akkasi jechuudha daawwattoota keenya amma kuno yaa of yaana inshaa Allah waan Liinaan taatummootu kama wajjin garuu taana hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti nafaana turaan isiniin jedha inshaa Allah isinillee du'aayii nu godha lamaffa rabbiin warra ummata mujrima sana ijoollee dhiiraa jechuudha kan intalaa dhiisanudha akka isaa warra isii jala dalagu sana rabbiin isaanillee haa qajeelchu haa dhiisanii waan akkasiisan jechuudha sababa kiyyaan nama meeqa miidhumman sun Waan naan jaan gaa daawwattoota biyya karaan kun si baasaa karaa Abdallaati si baasaa kalas daawwattoota keenya yoo karaa Yuusuftu si baasa jettanii koomentii jalatti yaada keessan barreessaa yoommoo karaa Abdallaa deebii jettaniin illee Abdallaa gargaaru yoo jettaniin koomentii jalatti yaada keessan barreessan isiniin jedha agaruma viidiyoo kiyyaatti nafaana turan isiniin jedha amma kun yaadde namni tokko dhumnaan agartee ani ilmaan Liinaa yeroo argadde gartee miti irra facaammoo ni beektanallee kanaan mataa addaan facaasan alhamdulillahi rabbil alamin kabbaana nana qaba mallaqa natu baasan kootu dafi bay daawwattoota keenya dhufne jira kun saaraa Liinaa jirra nunillee kunooti maashaallah jalli saateef argatteera meedaanu kichuu tana akkamitti haadha jalaa fuudhee deeman kiyyaan jallisu laala tana fuudhee inni kalas amma kan godhuuf deemna daawwattoota keenya wayisii asumatti dhiisee daa'ima wajjin sapiraayizii ajaa'ibaa sii qabaa jedheen Liinaa asumatti gadi yaama waan isin jettu immoo kan wajjin laalutaa agaruma viidiyoo biyyaatti itti nafaana turan isin jedhe haramma asuma ta'a kun wayisii immoo attuma ta'a. Liina kota kaasi kotu esan dhufte maali miti kaasi rafu ko gayyaa ani kaa Liina maan taasisaa maali kun Yusuf pun akan ada tapi akan maju tahu jira Lina akan mati ayla ayyaama kana ofirraa lafa kaayeti sapiraayizii ajaa'ibaa harkaasii qaba surprise miti wa
waan feetee osoo naa goote hawwanni ilmaan keenyaa caalaan jirtu Yusuf. Barliina surprise ajaa'ibaa akkasii qaba jedhee Nama biraa mirga waan hin jedhu. dhiisii mee waan asiin jedhu dhagaa eegaate diina dhaggeeffatu sitti ani akka ati gadda jirtu argee si gammachiisu dhufee Ilmaan biraa surprise yoo ta'u. ilmaan maalii ati Yoo waan ijoollee eega yoo waan sirree wanni ijoollee keenyaa caalaa na wallaahi waan si gammachiisu wanta fide kun Wallaahi hin jirtu wanni ijoollee. wanta si gammachiise kun wanta inni arma fideetiin hin jedhe kun akkatem wallaahi waan si gammachiisu nama taa'ee Wanni ilmaan kiyya caalaa na gammachiisu hin jiru hin jeebal. ni jiraatii na gattaa eegaatu waan asiin jedhe godhe Naa hin jiru. Gadi meeshaa. Akkanumatti hin godhaasa waan ilmaan Mi'a keenyaa biraa- ani safaraayi ajaa'ibaa si qaba Ani addunyaa kanarra wanni ilmaan keenyaaf ga'ee hin jirtu. Ofirraa mirqaayyee waan kanaaf uffata kan ofirraa baasi diina uffata kan ofirraa baasi itti kan nagaa daa'imti nagaa qabdi waan taane maal gootaa diina meesii masiin jedhe sappiraayizii kiyya kana nalaa fudhachuun feetu nan kabaju Siin kabajaa karaa isaayee itti kan keeriyaatti sappiraayizii asii godhe nalaa fudhatu Sapiraayizii miti waan fedhe yoo ta'e ilmaan kee caalaa wanni sapiraayiz na godhaan jirtu hin jeebal. Hajee kana biraa diina itti kan Mee khayriyaa kana. Kalaas dhiisi. Kanaa miti iyyaatiin qabadhee taa'u jiraan. abbaa bira jirti abbaan fedhaa guddifatu diina maal taate Itti lafee guddisee asii gara baadhee dhalee osoo tokko affaasaa dhibbata akka itti bitee laalin ilmoo ishee guddifata. Fadhu fuudheeti warra isaanii galchaa amma jira. sappiraayizii ansii fide kana ni fudhatamu narraa hin fudhattu ayyee Waan fedhee haa ta'u garuu sumarraa hin fudhadha maaliin godhare. akka gammaddummaa abdii qaban Tana keessa hin jirreen ayyees hin jee Yusuf na dhiise. uffata bitee fi dhufee yaara Uffata baxxaaniyaaf bitta monaaf bitta kun gammachuudha Yusuf uffanni. Uffata eessa diina waan si gammachiisu sappiraayizii waan si gammachiisu harkaa qaba jedheemi awwaan fedhee fi siyaa fidu mee maaltu si wanni godhate sappiraayizii ansii kenne narraa fudhatta Ayyee. sii galeemi laa Kana sapiraayizii miika. uffata naani sii bitee bara ilaal ilaal Yusuf maal kana godhate? Giraas maa kana fitaa sifate. aboo Aboo amma ni hatu baali ndaalas maa fitaati. Narraa ka'e Yusuf mana kanaa narraa gabbee. diina bas yoo baase gaafa baase itti gootaa ilaal mee hin bareedu uffanni kun hin bareedu Wanni bareedu bira ifi kaayyadama Laali walii kaaye. Kaayyaddu maali kun? naanii fidee baran Kunis qamisaami kaayyaddu ji. Tunis fustaanaami. diina maal taate sana naatiin kaafoo diina maal taate Narraa achi deemu. diina maal taate Boyna sana hojjet. Liina. Liina boyna hojjet. Liina. diina diina Assalaamu alaikum. sappiraayiz Wayyaa rabbii hojjetani. Fayyuma qabdi. Mee fi dibaa galaakisi. Eessaa fiddee kanaati? diina isa namni nagaa gaarii jechaa lisika Maliina miti gadi hin taa'e. ankara fidee fi akka ati Diina. isii malee gammaddu Mee gadi hin taa'e ilaalla. Leena dhiisi dhugaadha dhugaati. Mee gadi hin taa'e. Lubbuun keessa jirti. nagaa qabdii raftee amma nafte chittuu dubbatte Wallaahi. wallahi dubbatte Isii dhageessu gartee. hayya amma hoo qabiif kaayyee uffata amma hoo qabdaayyee Liina ammoo waan taate fayyee. Mubaarakoo. mubaarak hin garre umman kanaayyuu shawwadee isa na gargaara kootu taaboo Isaa fiddee dhufte inni kan isaanii wajji waamee kana godhu jiru. liina dhaggeeffadhu kasitti hima Naani kee mucaan kun jechuudha nama garteemi shawwadee isii sana naa fide Wayii milmee jiranii? nagaa qabdi isa kan guddisu jiru isaa kan isa gaafadhu mee. Bu'aa. Mijoo wayii maal gootanii? Abdallah waliin mee jire? Anka biyyattii bira naqaanii harisaa nama bira taa'u jira. isa namni alii baasu jiru iyyuu Kanuma fayyaa qabnee laafiddaniisi. nagaa qabdi hin banina nagaa qabdi daa'imti mallaqa kabaleetti barliina Kanasitti yoo hojjetu. Eenyutu godhu. Isaaniiti huccuun. Hojjetu isaanii deemi. jarabbite Huccuu nuti biti. Eenyutu bitu. Abdallaadha. Laa dila kana rafuma jirti moo waa godhan? diina waa takka hin taane amma rafte maal taate achitti natti boottaa nuu rifadhe Oogdee jirti karaa yaadun eebbitti. alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi kiyya Yaa Rabbi Allah. Mee mubaarak ijooti bayaa Yusuf. mubaarak ilensii baasaniina an akkuma siin jedhe waa Mee taasiseen walumaan fidiyyaa Yusuf. barliina kanaa isatti bite mallaqa isatti bitee shawwadee naa fide daa'imatan Naaniti. amma wayyoo uffata kana darbu amma Naash darbitanii amma. achila Laa duraan eessatti hin kaayyaddaanuma qalbii cabsuudhaan An- uffata bittee na fiddu. laaliina an osoo waan akka isii fiduu baadhe inumaa uffata ayyuu hin bitu An dubara Laa, wayii uffata akkasi illee. beeka. isaayyuu galateeffachuu qabda
Mallaqa keeriyaan naa kennite ufiinee gijettee san kenneefi Kaisin si fidde akkasi kala siistama kanaan malee daa'imman ni miidhamte jedhee inni ishii katunsii dhufte mubaarak illee ni baama. Sii galee ni baa waa takkaa yaadin hin rifatin ati. Sii galee diina. Kanas kaan margatte mee uf laalime. Ansila walumaan naa dhufanii hin fadhee bara. Mubaarak illee nana si baasa bara sii qabee. Alhamdulillah jee. Mubaarak illee si baasa malee hanganaan dandu. Kalas aleenya. Ummata kaan qofa siiniin baasa. Ummata naa fidati. Laalli namutaa kun ammallee gartee miti. Ijoollee shayitaana fakkaatu saniin akkasi jala daleetu saniin illee isinii baasan aan jedhe. Akka nu gargaara. Ijoollee achi jala duuba. Yusuf waa siimu. Ayyee. Yoo fadhan uummanni kun malaa mijoo tana si fiduu mala wal mari'atanii. Laa. Yusuf harka keenya na bijaanii isa kana si fiduu mala kaa Yusuf. Ana beeka ka daa'ima ta'e argatta ana harka isaanii seenullee adilii namaan ta'a. La. Daa'imni sun jiisadha waan beeku. Amma sanaa siin barbaada jee deemuu daa'ima jawaamii godhanii miidhanaatillee harka isaanii deebinaan gana akka duutuuf beeku. La liina alhamdulillah jedhati ka daa'ima ilmummaatu si argamte. Alhamdulillah kunoo daawwattoota keenya akkuma gartan jechuudha galata rabbi. Mucaan kunillee haa galatoomu weessin jechuudha innillee haa galatoomu na gargaaree siistama akkasii san fattarree asiin geennee jechuudha. Viidiyoo reefisanii dura waraabne immoo kan jalqaba waraabne naaf inni walii galle boodara gad isinii dhiifna jennee akkasuma boodara gad dhiisonna jechuudha daawwattoota keenya alhamdulillah galata rabbi kun akkuma gartan naani liina biraan ga'ee jira daa'imni isii jechuudha. Bakka mubaarak iyya jalaafetti liina mubaarak inni finna tana akkasi jechuudha daawwattoota keenya immootu akkaataa naafi weesin itti walii gallee daa'ima tan itti fiduu dandeenya yoo barbaadan viidiyoo booda gad isinii dhiifna. Abdullaan irratti dawwaluun dawwalaan irraa hin dha. Ati yoo dawwalee hoo? Dhufee yoo na dhabe amma aanan san fidee irratti dawwaluun na dhabe ofirraa hin dawwalu. Isa ergee akkamitti ergine beekta? Manaa meeshaa itti guurata san bakka ana itti qataata san naafinna jedha inneetumaan irratti dawwallee daa'ima fidi kootu waan aliibaa argaa waan aliibatuun qabu daa'imti sun rabbi baase malee. Aannan waan obaasuun qabu. Daa'ima tana jechuudha. Xayyaaraan firraa irra kaayyoo. Kanas kaadhu. Achumaan mallaqa itti kennee Abdallaan deemiti aliiba bitii fi fidii koottuu jedheeni Abdallaan mallaqa argina yommuu san fiigee kute akkasi daa'ima tana sii baara. Galatoomaa Yusuf keenya garuu immoo sanii si baamu Yusuf Mubaarak ni fadha Abdallaanis ni beektaan tokko hin miidhuusi. Achitti deemtee Mubaarak jettee akka lubbuu keenya. Nu amma barsiistama fayyadamu jiranii na maal taate humnaan dhiifne bara. Maaltu tuqe? La barra kuma jirti maal jedhu. Akkas Yusuf keenya garuu ani isa kana shakkeetiin jira garuu baleessa kiyya galatoome. Dhageessee? Akka callisuun gartuu waa tokko keessa jira. Ani isaanii siin garuu ni beekti akka callisuun gartuu waa tokko keessa jira. Adiidha haa ta'u garuu galatoome. Egaa hiyyeetuma use. Laa. Waan jiraatu keessa jira beeku. Ani barnumaan waliigalee jiranii rooyi Abdullaan kun achi dhufee dhabee na dhabaa jechuun hin jaamate. Abdallaan maal si ga'e duuba amanaaf ta'u walii galee. Waan du'a deemuun qabani. Allaaliif duuba. Manuma kan inni magarsiise Yusuf Mana kana jalatti agarsiise waa meeqa balleessami. Mana ni beekan kaliina mana yoo taate Isaan ni beekan inni nu dhufee jira siisin fuune guyyaa dhiyoo Eega. Ni dagadde. Maasa? Yusuf hin fuune na tumani. Akkas kun kabajamtoota daawwattoota keenya alhamdulillahi rabbil alamin warri akka kiyyaa gammaddan komantii jedhan naa barreessaadha. Garuu warri jajjabaadhuu liina hin booyinii ilmoon tensiif galtii jettanii gama keessaatiinis komantii jalattis karaa hundaanuu na cinaa dhaabbattanii Yusuf cinaallee dhaabbattanii Yusuf ilmoo sandaqii baasii warri dhayiteen baasinii lubbuu ta'e eegi jettaniin illee hundi keessanuu galatoomaadhaan isiniin jaa alhamdulillahi rabbil alamin. Garuu bakka Mubaarak achitti hafee naaniin qoffitiin dhuftetti dubbiin xiqqishoo akka malee natti ulfaatte waan hin jaa'us hin qabu garuu alhamdulillahi rabbil alamin kanuma isii rabbiin naaf baase jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin wallahi waan hin jiru qabu Yusuf hedduu takka galatame abbalisa maaliin abar ilmaan teetun sababa kiyyaan achi dhayite rakkoo san keessa kana beekuu qabaanillee garuu mootu Mubaarak ilana sii baasa akka itti baasu jira sii galeen waa takka Abdallah viidiyoo tana ni argita jedhee yaade shee sirratti kana ganaa atillee gartee miti dhuftee harka kiyya seentala. Inshallah. Ganaa dhufteetumaan harka kiyyaaf harka liinaa seenta. Si garsiisa eega barbaadde.
akkasi jechuudha. Wammaan siirii fi maaliin isin olii gadi hin deemtaniif illee hin jiru. Yoomillee taanaan numa isin mo'ata meeshaa kiyyallee takka takka deeffadha. Isaan walii galee jira beek. Bakka meeshaan saayiba kiyyaa jiru san illee ni beeka mana sanis. Ni beekan meeshaa guutuu mallaqa ni kennina. Warroonni nu gargaaru jiru illee gartee miliina. Haa galatoomu warri mallaqa nu gargaaru jiru nama meeqa nu gargaaru jiru. Akkasuma amma as gubbaratti ol baanellee haasa'uun feenu waa'ee mallaqaa. Walii galatti daawwattoota keenya nu akka irratti walumaa galatti daawwattoonni keenya guutuun galatoomaa nuuf jiraadha. Warri qaaman nurraa fagaatanii yaada nu gargaartan namoota guutuun keessan nu gargaaru jirtan waan ta'eef galatoomaa yoomillee taanaan galata keessan deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Alhamdulillah galata rabbi sababa keessaniin har'a as geenne. Har'an sababni isi daa'ima liinaa galchee sababa daawwattoonni nu cinaa dhaabbataniif jechuudha. Alhamdulillah galata rabbi amma mootu tokko wanta an godhuu barbaadu akkuma amma itti fufu jiru kana akkuma amma adeemsuma keenya kanaan itti fufnee waa hundaa galchuuf deemna jechuudha. Meeshaan kiyya ni gara mubaarakillee ni dhufa ummata kana hidda isaa kutuuf deemna. Akka gad dhaabatan godhuu ennam akka hiddi isaanii citu godhuu ennaan isinin jedha daawwattoota keenya isinitti illee dheerisinee jirra gammachuun teenya gammachuu teessanii gammachuun teessan gammachuu teenya jechaadhaaf gaddi keenya gadda keessanii jechaadhaaf waa hunda isinii waraabu jirra. Alhamdulillah galata rabbi kuno daa'ima liina arganne jirra manatti galche jira isinillee horaa bulaan isinin jenna kuno akkuma gartan kana daa'ima kuno galfanne jirra jechuudha manatti nagaan nu jiraadhaan isinin jenna daawwattoota keenya viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaan isinin jedha.